أجايب مربي مي خوتا والففجاسة وان كينيسن وان نبرسيفتنسن وي ها شيء ندفه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جامع ايوه بيوم تكاغر تنسيس يوم اسجين يسلب اتجي برنامج يوم اسجين يسلب اتي دبين ججب دومي خوتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغنا غان دفتن bunan dabina buna fi nagan dabina buna fi nagan dabina wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh buga nagan duftan undikechanu ilman ayya sheyni dufe ja dafati walid dabarsa hala yaro kanarratti menutis والرب نبيسي سر يا دخلنا ندفنه والرب نبيسي سر يا دخلنا جنة دفنه إسني وني قوتن إنفايتي في شيري دان أكير خافتني يجو أكير خافتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبونا ابني قبلالو جرامي قبلالو جرتني سير قدام كيسن جيرا خنو وعليكم السلام بغنا غاندو وندي كيسنو بغنا غاندفتني ايه اتسينا اما غرا سغنتا خينيا سينا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنن سلامتا خنن جنة وبليين كيا كواق فتا كريستانا هندي كيسن يويا اسنين جنة هركفوني أكميمه invite share godada شيني كيسن أرادو فيجرا لما حالا يرو الرتي بيجي خنالي فولو goda يوتيوب شنقلي قدسا أكغاريتي خرا يونسنيف جرا تيك توك الشيخ اللي فولو goda خجو اللي فولو goda اسم فيدا جيتشو هاي أما جرس أجنتا خينيا سينا تاب goda هاي تاب نسيت نما جرابر شيري في سني ميزا تاب فيسبوك شيري في وانتي سني يا خا سبسكرايب يوتيوب أم بانا لك يوتيوب فيسبوك ني سبسكرايب ني تاو هاي أكمل جيتشو بربادن هاي أما جرس أجنتا خينيا سينا نموني الرغودان سلاو فيديو لالني الردي بودان بغنا غان نفتني سنين جيتشا أره حالا يرو الرتي أكما بيكمو حفتامو لمو تيفي جاور واي جاور هاسي سنرر ليني دبنا غرغارسي دابلو سرر ليچتي جرا خامركاتيسي سنرر ليني دبنا أوروبانو لما تكراي في شيطان تيچا الدر مالجت خجو خنني لاله أكسمت سياسة الدنيا تيس كيسة قبوني لالغاي وعليكم السلام ورحمة رفتني الجنة اتسينا دروه سغنتا خينيا افتامو لمو يتيرا حتو لمو خن درو زون سغنتا خيتين سينين دبي افتامو لمو خنا ويدا غيسنيسن افتامو لمو اكتي بيا خنادا دغ ويدا غيسني بنين سما isa fakkaatu tokko jira jan gartee kan faranjiin joollee sodaachiftee rafiftu bineensa santu du'e bineensi sun duunaani inni kheenee jira iyyannaa galfatee jira footoo isaati oggila faranjiin laaltuu fi footoon bineensa sanii wal fakkaatti sigale joolleen rafuu dinnaan faranjiin bineensa kanaaf laayitii baasaa jettee sababa saniin kanaadaa dhaqee jechuu waan bineensa san fakkaatuuf jecha ichi faranjiin walirraa khireeffattee gartee ijoolleen sossobdee raffisuu turtee jechuu bineensa santu har'a kara namaa jijjiirame
gartee hayyoota Oromoo qeequ jira. Maashaallah sadarkaa kanarra ga'uun Oromoon kun saba guddaa ta'uu argisiisa. Waan akkanaa hundaa keessaa dhalataa bineensa akkanaa kana hundaa keessaa dhalate jechuun guddina keenya mul'isa malee kun xiqqeenya keenyaa miti beekadha. Guddina Oromummaa kana mul'isa jechuudha. Sigalee bineensa akkanaa kana hunda horannee qabaachuun keenya guddina keenya mul'isa jechuudha. Kana maal jetta afaan Arabaatiin alhamdulillahi rabbil alamiin jettee bira kuttaa jechuudha. Waan akkanaa hunda qabaachuun kheyrumaaf jechuudha sigalee. Dursuudhaan eega jawween isaa fi gannaqaa saaxilee booda Haftaamuu Lammuu hirriba dhabee ture jechuudha. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa haa galatoomu bineensa bofa kana duraan arkee Oromiyaa keessa aree harrichoo qaallitti Abiyyi yaabbatu qaallitti Adaanechiif hin jettu harrichoo gurruu lafarraa harkisaa akka loon dhalee deemtu santu gartee na faarsii jee faarsee bulaasiiti. Isiituchi qabee qallabu jira jechuudha sigalee. Inni faarsee bulaa wantiiti Shimallis duraan firraa aree kun hattuudha fakkeessituudha. Bakkarraa dhufe sanuu tolcheen dhufnee jeeti firraa aree Oromoo OBN keessaa sagantaa isaa haquunis ni yaadattan sigalee. Maaliif information guutuu Shimallis waan qabuufi firraa aree ture. Akkuma beekamu eega dachi waan qabeenya isaan Adaanesh jalatti harrichoo qaallitti harritti dhiiraan wadala jennaa dhalaadhaan harriitti dhami. Wadalli harritti dhaawataa bir. Isaan harroota madalaaleen Adaanechi wala ta Shaarukaan oofutun harrittiin Abiyyiitun gartee if jala qabdee taa'uuni turte. Kana gartee dachiitti hirtee ka gaariin na faarsi jetteeni dachiitti kennitee bakka lafaa takkalee uumaa hundi dhoorkee dachii Oromoo saamuun hin ta'u deemi jedhanii takkalee uumaa hundi aree qaallittiin harrittiin tun gartee yaamteetti kennitee isii faarsee bulaa isiiti jechuudha. Sigalee faarsee bulaa isiiti. Silaa faarsee bulaa isii hayyoota irraa hidhachuun malchiisa. Bakka itti gabaasa galchinuu jira. Dawaa isii ni beeyinaa bakka sanitti himnaa jechuu isokke. Tana yaadinaa isin. Xiqqoo booda xumura isaanii ni ilaaltan inshallah ya rabbi jee. So gartee eega waan harrittiin sheeyxaantichaatti kennite tana jaawar jalaa saaxile saamicha isaan Oromoo saamu jiran waan isaan Oromoo godhu jiran eega jaawar jalaa saaxile booda Haftaamuu Lammuu hirriba dhabee jechuudha. Totally hirriba dhabee jechuudha. Gabbaheeti jaawariin qeeqajee dhugaa jaawar baase. Amma namoonni garii waan inni jaawar qeeqee inni gartee doomaa waan ta'eef jaawar qeequ jira akkasatti. Garuu dhugaa jaawar hime. Dhugaa jaawar saba kanaa dhabe hime. Waan jaawar saba kanaa jecha gatii kafalu jiru hime. Angaba kiyyaan nin galatoonfadhaa jechuudha. Isin ni komatta waan ta'e annin galatoonfadhaa jechuudha. Akkamijjaa sigalee. Qananii jaawar keessa ture. Abbootii qabeenyaa tamana jaawarii yaa'uu turte. Chiikii adda addaa tachii gartee ichi yaa'uu turte. Qananii jannata inni saba kanaaf jecha keessaa bahee himee jechuudha. Mana keetiin dhufee jeeni. Mana kee waggiin dhufuu gartee jannata fakkaata jeeni. Sa'a 24 aruuza fakkaata jeeni. Oromoon sitti ol yaati jeeni. Sabaa sablammiin sitti ol yaati jeeni. Sigalee. Maallayni akkana jeeni. Kana dhabdee rakkachuu jirtaa sirra laaluu jeeni. Thank you injaan. Dhugaa keeti. Qananii akkasii keessa ture jaawar dhugaa. Qananii san saba saatiif jecha dhabee jechuudha. Ati garuu qananii san osoon hin qabaanne kanaaf jecha saba kee gurgurattee jechuudha. Mega garaagarummaa ta'e san laali gaa asirratti. Bineensa Kanaadaan gartee ijoolleen sodaachisuu jecha Kanaadaa geessite. Mee garaagarummaa ta'e san laali kaa. Bargowwaan wahiin dhawajee if dhawaa uginan isiniin juu dhugaana hin seetan siigale. Inni imma jaawar dhawu jiraa jechuudha. Jaawar saaxilu jiraa jechuudha keessatti siigale. Qananii jaawar keessa ture keessaa deeme. Saaxilu jiraa jechuudha.
Edu jaawar biyyattii san fuudheeti ka hamartitti quba sakkaayatee ture. Abiyyi arrajaan lammaa arrajaan kana namni beekun jiru qeeroof qarreen hundi jaawar jala hiriirtee sabaa sablammiin guutuun jaawar irraa OMN hooggansa fudhatteeti qabsaa'u turte. Saniin biyya galee qananii ajaa'ibaa keessa ture jechuudha. Qananiin sabni isaa rashanamu. Qananiin sabni isaa saamamu. Qananiin gartee sabni isaa kan inni qabsaa'uu fi ture buqqa'u. Maal naa gooti qananiin mataa kiyyaa maal naa gooti dhiisisiise. Hoola dhageeffadhu. Ati garuu hektaara kadhachuuf miidiyaa jaartee walfara mootummaa kan gartee Kanaadaa duraan teessee baatitti mootummaa waasissa dayitu dhiiftee dhukkuba shukkaraa waan qabdaniinsi qamarii wanni biyya alaatii gale sun dalagachuu hin dandeessan biyya tanatti. Si gale jarri seenaa teessan hin beekan. Nuti seenaa teessan guutuu beekne si gale. Dalagachuu hin dandeessan. Gartee asirratti gandarra deemtanii kadhattan sa'a 24 takkaa humna teessan nyaattanii hin beektan si gale. Amma numaatuun hirkattanii biyya alarraa dhufne jedhansi gale. Biyya alaa jechuun gatiin qabdu yoo keessa dalagattee akka dhiira cabsitee beeksitee hin nyaanne bu'aan isin qabdu hin jirtu jechuudha. Biyyaa turre jira. Biyyaa sadaqaa kadhachuu turre jira. Wanni isaan biyya jecha'aniif sanii jechuudha. Biyya tanattis dalagachuu hin danda'a. Uummata dhukkuba shukkaraa dhukkee godhu jira. Si gale. So qananii keessa turte. Manni kee mana ajaa'ibaa fakkaata. Dhugaa keeti. Takka kijibatti ni taane. Garuu qananii dilaati lakkoo itti san sabasaatii jecha dhabe. Osoo hoottuutii bar mootummatti araaramee jaabar. Osoo bar mootummaan uummata buqqisi. Mootummaa ajjeesi. Mootummaa akka feete godhi. Mootummaa sirrirra jirta. Mootummaa akka feete osoo jee afaan qabatee taa'ee qananii san caalaa akka jaawar. Si caalaa keessa jiraatu beektaa garuu. Beekta. Ati bar hektaara hanga saniin si iyyisiisu jiranii bar. Bar gurbaan kun biyya guutuu siif kenninaa jedhaniin. Si gale. Waan barbaaddu. Jireenya kee guutuu sagaraatii warqiin si ijaarra jedhaniini bar. Offarii akkasiisan hunda kennaa akkasiisan hunda mootummaan dhiyeesseetiif jalaatii ta'e jechuudha. Si gale. Jalaatii ta'e jechuudha. Tanaatu raguma baatu. Bar gowwaan firra ragaa baa jedha. Amma gaafatti gaafa matoo hayaa jaawar saaxilu. Gabbaheeti waan gaarii see si gale. Gabbahee waan gaarii see laaqqate hoggii mana farshoo waliin dhaqan ati akkamitti ragaa nurra baata janiiti. Hoggis kaasisiisan viidiyoo sanu. Si gale. Bahee dhiisee Oromoon isa amantuu fi dhiiftuus hin jirtu. Oromoon irraan kaayyenne. Oromoon amma nama amanturraa waa dhageeffachuu jirti. So akkasif viidiyoo sanillee kaasisiisanii jechuudha. Si gale. Osoo saamuu barbaade osoo akka keetitti gartee saba kanaaf hadooddiin qabaanne ka du'ees ka buqqa'ees ka gudeedamees ka rakkatees osoo irraan kaayyatini